أكاسي أما قافين كيا ما جاف كل كيسا نبي توكو سيجا بربادتي. Okay. أما ما جاف كل كيساتي كريستوس وني وفي بيا لفاك أنا ما أعرف شو جدا نكا أمانتي كريستاناتي تبونا ما يكوف وفي ما كم ما بكسان سر النايبس أكا جدا متلجة شو أبوني وفي سبب تبونا ما تيف ما تبيتا تأيوكين ورجع ما كفلوا وفي أكاسمامي. Okay. أما سني والكباتة تبوكين نور يكوف وفي جدا ما تعرفوا ما كل كيسات تصدقه ماتيوس كودالا كوسودومي أفور بانتيو دبسته يسوس لفكان كان وفي بالله وفي دوفي جدا بكسونا كم ولي فكين في ilmaa fi obboleessaa fi obboleessa wal dhabsiisuuf haadhaa fi ilma wal dhabsiisuuf haadha manaa fi abbaa manaa addaan diiguuf akkas jedha macaafni qulqulluun. Bakka kana akka barsiisaa tokkootti dhaloota akkami barsiiftaati. Yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi kiristaanummaa keessatti islaamummaa keessatti yeroo kiristaanonni kaasanii islaamummaa keessatti namni lubbuu takka baraaree akka nama lubbuu addunyaa baraareetii jedha. Garuu kiristaanonni yeroo fakkeenyaa fi maqballeessiin ibsani islaamummaan billa waan dhuftee yeroo jedhantu jira. Sun hubannoo maleedha. Hubannoo maleedha. An fakkeenyaa fi macaafa qulqulluu kan akka maletti hubachuun ni mala. Macaafuma qulqulluu Maatiyos 10:34 sun an Iyesuus gama lafaatti kan dhufe naga fiduuf hin dhufne billaa fiduuf dhufe jedhama. Waan kanaafi kaamee akkami gargar qabnee hubachuu dandeenya waan jedhu tokko yoo kana deebiste kan itti aanutti lufa. Okay. Gaafin kun gaafii baay'ee gaariidha. Gaafii deebii badhaallee barbaadudha. Garuu clear godhee diree idduma san dhaqamee hundi keessanii iddoo san baafadha. Iddoo san baasaa ilqabu. Wangeela Maatiyos 10:34 ilaallee gaafichi maal akka jedhu barbaade maal akka jedhaaru Kiristoos ilaale. Namoonni noo jedhaaran ma fakkanoo jedhaaran naan galle. Okay. 10:34 Jesus is Savior. Is there something wrong with that you want to say? 10:34 Yesus immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduuf waan dhufe isinitti fakkaatin. An billaa fiduuf fan dhufe malee nagaa fiduuf hin dhufne. Ilaala dubbii. Eessarraa jalqabe dubbii 32 Kiristoosti fufee eenyullee namoota duratti eenyu akka ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise an abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti dhugaa nan baaf. Maal jedhaara? 10:32 irratti eenyullee namoota duratti eenyu akka hin ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise anis abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti dhugaa isaaf nan baaf. Waa'ee Kiristoos dhugaa ba'u. Dhugaa ba'uun eessaa jalqaba? Mana keessaa jalqaba. Underline. Lakkoofsa 33 eenyullee namoota duratti yoo nagane anis abbaa koo duratti isa ganaa isa kana yaadaa qabadha. Dubbiin kun bu'uura waan ta'eef booddeen itti deebi'a. 34 Yesuus ammoo biyyi lafaa irratti nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Guutuu isaa dubbisee qe'ee irratti dubbadhaa. Akkasumaan hin dubbadhu. Guutuma namni akka dubbatu obboleessi kee birmataallee achumaan affeeraan akka inni dubbisuu fi yaadichi meseejiin sun maal akka jedhaa dhumarra deebi'ee itti deebi'a waan ta'eef bifa clear ta'een itti deebi'a. Yesuus immoo biyya lafaa irra nagaa fiduudhaaf waan dhufe isin ittiin fakkaate yeroo baay'ee heddumarraa dubbisaa yoo deebisan turre gaarii ta'a waan ta'eef. An billaa fiduuf dhufe malee nagaa fiduuf hin dhufe. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha isaa wajjin haadha manaa ilma amaatii ishee wajjin walitti naquudhaaf dhufeera. Lakkoofsa 36 diinni nama tokkos warra mana isaa keessaan ta'a. Diinni mana tokko warra mana isaa keessaan ta'a. Namni abbaa yookiis haadha manaa caalaatti jaallatu irra deebi'a kana. Namni abbaa yookiis haadha ana caalaa jaallatu anaaf kan malee miti. Namni ilma yookiis intala ana caalaa jaallatu anaaf kan malee miti. Namni fannoo isaa isa asanaaf jedhee ol fudhatu baatee ana duukaa hin buune anaaf kan malee miti.
Soddomi sagal. Namni jireenya ofii isaatii barbaaddatu jireenya isaa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo in oolfata jedha. Alright. Amma kanaafi aan walitti buusuuf dhufe gaaf jedhu Kiristoos mana tokkocha keessatti lafti dukkana turte jedha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 keessatti. Kiristoos ifa ta'ee gara biyya lafaatti dhufe. Amma ifaaf dukkana jidduudha jechuudha. Namni tokko Kiristoos dhufee gara ifaatti yoo dhufe, tokko immoo gara Kiristoositti dhufu jedhee dukkana keessa yoo ture, nama dukkana fi kana jiru keessatti maaltu dhufa jechuudha? Garaagarummaatu dhufa jechuudha. Billaan fida kan jedhu baay'ee uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa jalqabe. Dubbiin kun uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa maal akka jedhu sitti hima. Dubbii san kan ammallee raawwatu. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Maal jedha 15 irratti? 14 irraa dubbisa. Kana yaadannaa qabadhaa obboloonni kiristaanaallee gaafiin kun yeroo baay'ee qaban ta'e. Waaqayyo gooftaan bofichaan amma garee lamatu jira jechuudha. Bofichaan dubartittii fi sanyii bofichaatti jechuudha. Sisteemii kana lama qofatu jira lafa kanarra. Okay. Kana waan gooteef ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessaa abaaramaan taata. Ati garaa keetiin lafarra lootaa bara jireenya kee hundumaatti biyyoo nyaatta jedhame bofaan. Adda yeroo baay'ee namoonni bofa argan kunin eessaa kunin sodaata. Sababni isaa kufaatiidhaaf sababa waan ta'eef. Akkuma caafu fuulduratti waan dubbate jechuudha. Lakkoofsa 15 irratti ansiif dubartitti gidduutti sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusa. Amma diinummaa kana jechuudha. Dhufuun gooftaa Kiristoosii waadaa galame kanatu raawwate jechuudha. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaatti dhufe maal buusuudhaaf dhufe jechuudha. Diinummaa. Eenyuun gidduu warra garee seexanaa ta'anii fi warra Kiristoosiin fayyisaa biyya lafaa godhanii fudhatan gidduutti. Kun eessaa jalqaba? Maatii keessaa jalqaba. Kanaaf gara macaafa qulqulluu waluma faana kan an maal jedhe anaaf jedhee haadha manaa ofii yookaan haadha ofii anaaf jedhee abbaa ofii anaaf jedhee qe'ee ofii yoo dhiisu kana jechuun dhiisu jechuun maal jechuudha? Hin lolaan jedhaan jiru bara wal mormu jechuudha yaadaan diinummaa jechuudha. Amma adda fakkeenyaaf aniifati ati Kiristoos inni kafa isaa dhuunfaa kee ittiin fudhattu hin ta'u taanaan an jireenya keessa jira ati immoo du'a keessa jirta jedhee fudhadhaan ati immoo maal jettee fudhatta? Tibbeessu du'a keessa jira, anama maal keessa jira? Jireenya keessa jira jettee fudhatta. Fakkeenya mana keenya keessatti amantii garaagaraa abbaan kiyya kan uumate amantii garaagaraa qaba. Abbaan kiyya kan uumate normally obboleessi kiyya inni guddaan kan mana biraarraa abbaan kiyyaadha mana 3 qaba akka hundooti miti. Ana qofatu keessaa kiristaana jechuudha. Kanaaf waliigalatti Maatiyus boqonnaa 10 irratti diinummaa buusa kan jedhe garaagarummaa fiduudhaaf dhufe jedhe. Addunyaan jalqaba eenyuun jala jirtii kan jedhutu jalqaba waliin hubachuu qaba. Mootummaa eenyu jala turte addunyaan? Mootummaa dukkanaa jala turte. Mootummaa seexanaa jala turte. Achiin Kiristoos dhufe maal godhe? Achi jalaa baasuu jalqaba. Kun eessa jalqaba? Maatii keessa jalqaba. Kanaaf anyway hiikkaan macaafa qulqulluu ka isaa akkana jechuudha. Garee Kiristoosiin fudhatuu fi warra hin fudhanne jidduutti garaagarummaa uumama jechuudha malee wal lolu. Billaa jechuun okay jecha takkatti qofa hiika. Billaa jechuun maal jechuudha? Hiikka qaba macaafni qulqulluun billaa ka jedhu. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 fi jecha Kiristoos lakkoofsa 12 irratti dubbisa. Jechi yeroo